السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجالة توني هردفتوني أرمو تاج توتوريال. الحمد لله هني نجا خوت نجاني كي خنجر الله هن كبجارا بكجير تمرس نجاو. دعوة تونك يا فيديو أرخنا كيسة نموني شريان زيني رسيدة سنجل عنياتو حالا أفرا أبو دندس نيوكين زيني رسيدة نياتو حالا كشير رسيدة سنجل هنيان أفرا شوفو دندس سنبرسيس. فكان يا فيرو kaardii itti guutan jechuudha. Alaaxuluma isin jalaa fudhattee yookiin alaaxuluma mijjaana hiiti jechuudha isin jalaa jechuudha. Isin galee fedha keessan malee osuma isin hin fedhin jechuudha. Akkuma isin rasiida itti guutaniin alaaxul rasiida san isin jalaa fudhattee yookiin ammoo mijjaana isiniif hiiti jechuudha. Isin galee kanaafuu shariyaa akkasiidha jechuudha. Shariyaa rasiida yeroo isin itti guutan rasiida isin jalaa nyaattu akkasuma mijjaana fedha keessan malee isin jalaa hiitu. haala gonkumaayyuu ofirraa itti dhaabuu dandeessan yookiin ofirraa cufuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyyaa waan kanaan nama hedduutu rakkachaa jira jechuudha. Akkasuma nama hedduutu gaafachaa jira. Viidiyoo kanaa hundi keessanuu akka laayik sheer gootaniin nama baay'ee biraanaaf keessaniin isin gaafadha. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haaroo taatan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon rakkaa yaddaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gammanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa zeenii rasiida nyaattu jechuudha. Haalli itti ofirraa cufuu dandeessan yookiin ofirraa itti dhaabuu dandeessan jechuudha. Mana bilbilaa keessan kanarra ni galtanii. Yeroo haala kanaan mana bilbilaa keessan kanarra galtan jechuudha. Najma 959 murabbaa gootaniiti okkeetti gootan. Yeroo haala kanaan okkeetti gootan haala kanaan isinii fiddi. Asirratti lugaa filadhaa jechaa jirti jechuudha. Yoo arabiffaa feetan arabiffaa tokkoon filachuu dandeessanii yoo ingiliffaa feetan ammoo ingiliffa lamaa filachuu dandeessan jechuudha. Nama ingiliffaa filadhuuti lama dhahee seendiitti godha. Achi booda haala kanaan ingiliffaa naa baase. Yeroo haala kanaan ingiliffaa naa baase amma asirratti argaa jirtan tokkorraa hanga 6 tarreessee jira jechuudha. Amma isin kan dhahuu qabdan kan filachuu qabdan jechuu kooti lakkoofsa 4 filattan jechuudha. 4 maayaa akka wanti kajuu kana jechuudha. 4 dhootaniiti seendii gootan. Yeroo haala kanaan seendii gootan haala kanaan isinii fiddi. Yeroo haala kanaan isinii fidde tokkorraa hanga 3 isiniif tarreessite jechuudha. Amma wanti gochuu qabdan 3 filattan. 3 dhootaniiti ookee gootan. Achi booda ammallee haala kanaan isinii fiddi. Haala kanaan mijjaana isin gootan hunda yookiin ammoo waan rasiida isin jalaa nyaataa hunda isinii fiddi. Amma wanni gochuu qabdan isin tokko dhootanii tokko gootan. Tokko dhootanii seendii gootaniiti. Achi booda haala kanaan isinii fide. Yeroo haala kanaan isinii fide amma ofirraa dhaabuudhaaf yookiin waan kana waan ishtiraaka goone kan ofirraa dhaabuudhaaf dileetti godhuudhaaf jechuudha yookiin kaansal gochuudhaaf tokko gootan. Tokko dhootaniiti seendii gootan. Amma kanoo ofirraa dhaabee jira jechuudha. Unsubscribe jira jechuudha isin galee ofirraa dhaabdee jirtaa jechuudha. Ammallee kan dabalataan wanni gochuu qabdan ammallee najma 959 gootaniiti murabbaa gootaniiti deebitanii amma dhaabnee jirra. Maslatti isin jee 2 filattaniiti seendii gootanii ammallee 4 filattanii akkuma filattisan jechuudha. ammallee 3 filattanii ammani waan ishtiraaka godhe waan hin qabneef ishtiraaka hunda waan ofirraa cifee hiiknoo kanaaf daa jira waan ishtiraaka godhe tokkollee hin qabdu jechaa jira. Garuu yeroo 3 dhoottan jechuudha. Aazarisa jiru filadhaati hundumaa wanni godha ilaalaa jechuudha. Waan ishtiraaka gootan hunda jechuudha. Haala kanaan zeenii rasiida nyaattu ofirraa akka ishiin rasiida nyaanne
dhaabuu dandeessanii yookiin ofirraa cufuu dandeessanii jechuudha ofirraa hidhuu dandeessanii. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa argachuudhaaf chanaala keenyaaf haaraa ta'an sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa laayik sheer godhaadha. Barumsa biroo tana galti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.